yesus galataake ulfaatoon naanolitti makaanke akkam jirtu ijoollee waaqayyoo nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti iddoo jirtanitti hundumaa keessaniif waa baay'atu jecha sagantaa keenya irraa jalqabna waaqayyoo abbaa keenyaa guddifnee galateeffannaa har'as immoo yeroos waan hundumaa nu sirreessee ergaa kana immoo jecha waaqayyoo kan bara baraan jiraatu wajjin dhagahuu akka dandeenyu wajjin laaluu akka dandeenyu waaqayyoon carraa kana waan nu kenneef waaqa keenya guddifnee galateeffannaa sagalee waaqayyoo dhagahuun waan guddaadha dubbachuunis waan guddaadha yeroo hundumaa nu gaheera jenne hin barbaadu jenne kan dadhabne yeroo hundumaa jireenya keenya kan haaressu waan ta'eef waaqa abbaa keenya ammas deebifnee galateeffannaa yeroo hundumaa isa fuulduratti dhiyaanne jecha isaarraa barachuu akka dandeenyu yeroo hundumaa waaqayyoon waan nama jabeessuuf waan humna namaa kennuuf waan sammuu namaa banuuf waaqa keenya guddifnee galateeffannaa guyyaan har'aa mata dureen sin fuulduratti fidee dhufe guyyaa qulqullinaa yookiin immoo yeroo qulqullinaa kan jedhu waaqayyoon akka nutti dubbatu haa kadhannu jiraataa bara baraa kan taate waaqa keenyaa si galateeffannaa yeroo hundumaa nama faana ati waan jirtuuf naannoo keenya yeroo hundumaa waan eegduuf yaa waaqayyoo hafuura nu keessatti qabdee waan eegdeef har'as immoo yaa waaqayyoo waan kee dubbannaa ati immoo nu gaggeessi waan nu barbaachisu hundumaatu nu barsiisi maqaa gooftaa yesuusiin jedhee kadhadhaa aameen waa'ee guyyaa qulqullina kanaa innaa laallu jireenya namaa keessatti karaa fooniitiin namni qulqullina hin barbaanne hin jiru qulqullin karaa fooniitiinis karaa hundumaanuu waan barbaachisaa akka ta'e ilaalla har'a garuu wanti laaluu barbaadu biyya lafaa kana keessa innaa jiraannu wanti jireenya keenya xureessu akka dadhabnee duubattaaf wanti biyya lafaa kana sammuu keenya karaa adda addaatiin waaqarraa kan fageessu hin jira kanaafuu bara kana keessa waaqni kan nurraa barbaadu maal inni jenneen laallu waaqayyoon laphee koo jireenya koo sammuu koo karaa attamiitiin barbaada jennee yaaduun nurra jira jechaadha karaa kamiitiin yoo man deeme waaqni nara jireenya koo keessatti waaqni gammaduu danda'a karaa kamiitiin yoo deeme namootafis immoo waan gaarii namoonni narratti arguu danda'u yaada jedhu sammuu keenya keessatti yeroo hundumaa yaaduun nurra jira kanammoo kan nu gargaaru nuti humna keenya otoo hin ta'atin mataa keenyaan wanti goonu otoo hin ta'atin hafuurri waaqayyoo kan nu gargaaru nu wajjin waan jiruuf kanaafuu isa abdannee jireenya keenya hundumaa gara waaqayyoo fuulduratti akka dhiyeessinu nu gargaara jechaadha kanaafuu foon keenya yoo qulleessuu barbaanne maal goonaa yeroo hundumaa waan of nu mul'isu laallet yookiin fuula keenya dhiqannaa uffanni keenyas immoo yoo xuraa'e yoo argine uffata keenyas hin miiccanna maalidhaafi qulqullinni barbaachisaa akka ta'e waan beeknuuf jechaadha ammas immoo waa'ee hafuura keenyaa innaa ilaallu jireenya keenya keessatti wanti hir'ate tokko yoo nutti mul'ate maal gochuun nurra jira jennee innaa ilaallu ergaan waaqayyoo har'a aniif isin laallu lubbuu keenya waaqa fuulduratti akka qulleessuu dandeenyu humna waaqayyootiin waan nu barbaachisu waaqayyoon nu kenna jechaadha irra baay'ee immoo bara dhumaa kana keessatti innaa jiraan waan hundumtuu gara dhumaatti innaa fiigaa jiru kana keessa waaqni yeroo nu kenne kanatti akka ittiin gargaaramnu waaqni nurraa barbaada ergaa waaqayyoo irratti innaa ilaallu macaafa faarfannaa irratti boqonnaa 19 lakkoofsa 12 irratti innaa ilaallu daawit akkana jedhee waaqayyoo kadhate wanta otoo ani hin beekin irraa kaadhu
eenyullee hubannu kan hin dandeenye kana anatti ilaalin jedha kanarraayis na dhiqi jedha kanaafuu warra otoo hin beekin yookiin nurratti minaalbaal innaa laallu yeroo tokko innaa yaannu nutti sirrii fakkaatee gaarii fakkaatee wanti hojjennu wanta dubbannu ta'uu danda'a waan hojjennu ta'uu wanta dhoksaatti hojjennu ta'uu danda'a otoo hin beekin kanaafuu daawit maal jedhe otoo hin beekin wanta nirraa kaadherraa wanta naan hubachuu hin dandeenyerraa na qulleessi jedha yookiin immoo anatti hin laalin jedha hiikaa biraatiin innaa laallu narraa dhiqii jedheet dubbata ammas immoo lakkoofsa 13 irratti maal jedha waan of gadhiisuudhaan hojjedhe irraas garbicha kee eegi jedha wanti kun anarratti hin moo'in xurii cubbuu guddaa irraas nan oolaa jedha yoo afurri waaqaa nu keessa hin jiraanne innaa tokko yoo waaqni waan cubbuu ta'e sana ergaa isaatiin nutti himuu baate waan gaarii nutti fakkaachuu danda'a kanaafuu har'a yaa ijoollee waaqayyoo hafuura waaqayyootiin ergaan nuti dhageenye sun nu keessa taa'uun sun akka cubbuurraa qullaa'uu dandeenyu akka cubbuurraa of eeguu dandeenyu nu gargaara jechaadha kanaafuu waaqni nu filatee ergaa guddaa kana ergaa bara baraan jiraatu kana ergaa sammuu namaatiin kan barreeffame otoo hin ta'atin ergaa waaqan nutti ergame yeroo hundumaa dhageenyu kun jireenya keenya waaqa fuulduratti akka qulleessuu dandeenyu nu gargaara jechaadha kanaaf daawit ana garbicha kee kanarraa eegi jedha wanti kunis immoo anarratti hin moo'in jedha cubbuu guddaa irraas nan oola jedha yaa waaqayyoo kattaa koo fi furii koo wanta ani si duratti afaan kootiin dubbadhu garaa kootiinis yaadu fudhatama anaaf haa ta'u jedha waaqni keenya gaa wanta garaa keessatti illee yaannu wanta sammuu keenya keessatti yaannu waan hundumaan beeka kanaaf waan hundumaa isa fuulduratti ennaa dhiyeessinu bara kana keessatti barbaachisaa kan ta'e akka qullaa'uu dandeenyu akka xurii keenyarraa xurii sammuu waaqa fuulduratti kan fudhatanne irraa nu qulleessuu danda'a jechaadha ammas matsaafan faarfannaa irratti 51 lakkoofsa 2 irratti innaa yaannu yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi jedha cubbuu kootis anarraa qulleessi jedha yakka koo raawwadhu anarraa dhiqi jedha waaqa kan dhiquu danda'u akkuma beeknu seenaa daawit ennaa laallu karaa adda addaatiin akka waaqa gaddisiise ilaalla wanta hojjeteen waan raawwateen hundumaanu garuu waaqa fuulduratti gadi kufee maal jedhe na dhiqi jedha na qulleessi jedha maalidhaaf hafuura waaqayyooti kan qulleessuu danda'u kan sirreessu kan nama sirreessuu danda'u naa bara kana keessatti jireenya keenya keessatti wanti barbaachisaa ta'e maal inni jennee naa laallu akkuma kanaan dura ergamoota kanaan dura dabarsinetti akkuma laalletti ilmi waaqayyoo cubbuu keenyaaf jedhee biyya lafaa kanarratti dhalate akkuma nuti foon uffanne foon hin deddeebi'ee cubbuu keenyaa jedhee du'eera achiin booda akkuma seera kaakuu moofaa keessatti warri luboota ta'anii mana sagadaa keessatti tajaajila akkuma kennan dhiiga hoolatii fi dhiiga re'ootaa fudhanii akkuma mana sagadaa keessatti tajaajila sana kennan ilmi waaqayyoo dhiiga ofii isaatiin anaaf isin qulleessuudhaaf mana waaqaa keessa seenee akka jiru laala kanaafuu barri kun otoo inni deebi'een dhufin waan hundumtuu otoo gara dhumaatti hin dhufin yeroo nuti qabnu waaqa fuulduratti cubbuu keenyaan dhiyaachuun nurra jiru maalin yoom jennee naa laallu wanta yeroo yookiin immoo dabarsinee wanta beellamatti qabnu miti jechaadha
boru gochuun danda'a torban har'aan yookiin immoo waan hundumaa baroomsa koo fixee yookiin immoo hojiin barbaadu hojjedhee jenne wanti beellama kennutu hin qabnu jechaadha. Yeroo nuti qabnu yeroo Waaqayyoon nu kenne yeroon kun har'a jechaadha. Kanaafuu kaakuu moofaa keessatti seera Lewwotaa irratti 17 boqonnaa 17 lakkoofsa 11tti ennaa laallu lubbuun uumamaa foon uffattee dhiiga keessa waan jiruuf furii kan ta'u dhiiga keessa waan ta'eef inni furii lubbuu keessanii akka ta'eef inni furii lubbuu keessanii akka ta'u iddoo aarsaa irratti ani Waaqayyoo isiniif kenneera jedha. Waaqayyoon egaa karoora guddaa biyya lafaa kanarratti nama kan qopheesse maal inni jennee na laallu waa'ee fayyinaa Waaqayyoon karoora guddaa kan lafa kaa'e akka gaaf tokko ilmi Waaqayyoo dhufee ilmaan namaati dhiiga isaa dhangalaasu kan agarsiisu maal kenneef jedha dhiiga kenneef jedha maaliidhaaf dhiiga keessa lubbuun waan jiruuf. Kanaafuu cubbuu sana immoo Waaqni deebisee namarraa balleessuudhaaf cubbuu sana Waaqayyoon deebisee namarraa dhiquudhaaf wanti inni qopheesse maal inni jennee na laallu Waaqayyoon kan qopheesse waan biraatii miti. Dhiiga ilma Waaqayyoo kan namoota bara baraan jiraatan kan qulleessuu kan danda'u jechaadha. Kanaafuu har'a anaaf isin kan kenname dhiiga horii otoo hin ta'atin Waaqni kan qopheesse dhiiga ilma isaatiif. Sana kan itti abdan sana immoo yeroo hundumaa kan ittiin deddeebi'uun nurra jiru kanaaf jechaadha. Jireenya keenya Waaqa fuulduratti dhiyeessinee ennaa laallu wanti baay'een abdii kan nama kutachiisu jiraachuu danda'a. Garuu deebinee jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo ennaa laallu jireenya keenya keessatti abdii kan nutti uumu jechaadha. Isa fuulduratti dhiyaannee abdii guddaa kan nu kennu yeroo hundumaa kan nu jabeessu yeroo hundumaa kan nu sirreessu. Kanaaf Waaqayyoon maal jedhee ergamoota isaatiin karaa addaatiin ergaa kana naa dabarsu karoora fayyinaa namootaaf Waaqayyoon karaa addaatiin kan qopheesse kana jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos ergamoota isaatiin biyya lafaa kanarratti wanti hime kana Matsaafa Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irratti maal jedha? Kun dhiiga kooti jedha. Dhiigni kun kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf jedha. Cubbuun namoota baay'eetiif dhangala'a jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos irbaata isa dhumaa sana ergamoota isaa 12 faana gaafa fudhatu fakkeenya dhiiga isaatii kenneefi maal jedhee kuni dhiiga kooti jedha. Dhiigni kunis kakuu dhaabbate sana cimsuudhaaf jedha. Dhiifama cubbuutiif namoota baay'eedhaaf dhangala'a jedha. Yaa dhiifama cubbuudhaaf akkasumas immoo sammuun keenya akka qullaa'uu danda'u Waaqayyoon kan qulleesse jechaadha. Matsaafa Ibrootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 12 irrattis maal jedha? Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jabbootaa baatee otoo hin ta'in dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin al tokko bara baraan gara iddoo isaa hundumaa irra caala qulqulliitti ol ga'e nuufis furii bara baraa argate jedha. Gooftaan Yesuus Kiristoos laalaagaa cubbuu namootaa balleessuudhaaf maal godhe? Inni akka lubaa warra duraanii warra kakuu moofaa dhiiga re'ootaatiin yookiin immoo dhiiga jabbootaatiin otoo hin ta'atin dhiiga ofiisaatiin akka ol deeme nutti hima jechaadha. Mana Waaqaa keessatti ijoollee Waaqayyootiif jedhee cubbuu isaaniitiif jedhee kan du'e isaan qulleessuudhaaf Gooftaan Yesuus Kiristoos murtii kana kan fudhate jechaadha. Bara ammaa kana keessatti gaa karaa adda addaatiin namoonni cubbuu isaaniif dhiifama argachuudhaaf
wanta baay'een namoonni hojjetan jiru. Qarshii baay'ee baasuudhaan karaa baay'ee deemuudhaan iddoo adda addaa deemuudhaan waaqa fuulduratti fudhatama argachuudhaaf namoonni wanta isaan hin hojjenne jiru. Warri waaqa hin beekne immoo maal godhu? Yoo qaalii waaqayyoo yookiin immoo jecha waaqayyoo yoo hin beekne warri qaallu maal godhu? Yoo hoolaa gurraacha yookiin immoo hoolaa diimaa yoo qalte dhibee kanarraa hin fayyita, cubbuu kanarraa hin fayyita, maatiin keessa hundumti keessanuu hin qulqullooftu jedhee himuu danda'a. Garuu kun warra waaqa hin beekneef jecha waaqayyoo warra hin dhageenyeef karaa akkasiitiin warri qaallu karaa akkasiitiin namoota dogoggora himu jechaadha. Garuu wanti barbaachisu biyya lafaa kana keessatti dhiiga horii dhangalaasuu otoo hin ta'atin ilmi waaqayyoo yeroo tokkicha bara baraan namoota gaafa biyya lafaa kanarratti dhalatan irraa calqabee amma inni deebi'ee dhufutti namoota biyya lafaa kanarratti jiraataniif hundumaa gatii guddaa baaseera. Dhiiga isaa dhangalaaseera fannoo irratti. Isa gaa kan qulqulleessuu danda'u. Matsaafa mul'ata Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Obboloonni keenya immoo dhiiga hoolichaatiin dubbii isaa dhugaa baachuudhaanis mo'aniiru. Isaan du'aatii waan isaan geessu yoo ta'e iyyuu lubbuu isaanii hin mararsiifanne jedha. Dhiiga hoolichaa jedhee wanta asirratti himeef maaliin jennee ilaallu? Gooftaan Yesuus Kiristoos akkuma kanaan dura warri luboota ta'an cubbuu warra Israa'elootaa dhiifamsa akka argatuuf mana sagadaa keessatti al tokko waggaa tokko keessatti yeroo tokko mana sagadaa sana keessa akkuma galan Gooftaan Yesuus Kiristoos immoo akkuma hoolaa ta'ee cubbuu isaa malee akkuma fannifame argina jechaadha. Kanaafuu tajaajila kana kennuudhaaf eessa jira jennee har'annaa laallu waaqa fuulduratti jireenyi keenya fudhatama akka argatu maqaa isaatiin ennaa kadhan maqaa isaatiin dadhabbina keenya maqaa isaatiin waan hundumaa waan nurratti ulfaate hundumaa fudhannee gara fuuldura waaqayyootti ennaa dhiyaannu aarsaa gaarii ta'ee waaqa fuulduratti akka fudhatama argatu waaqayyoon tajaajila guddaa kana karoora guddaa kana biyya lafaa kanaa kenneera jechaadha. Ammas mul'ata Yohaannis irratti wanti laallu jira. Boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Kunoo ani balbala banamaa fuula kee dura jiru isa namni tokkollee cufuu hin dandeenye siif kenneera jedha. Waaqni keenya guddaa agalatoomu balbala haraaraa eenyullee cufuu kan hin dandeenye nu kenneera. Yoo nuti mataa keenya irratti ofitti murteessinee balbala kana ofirratti hin cufne malee eenyullee waaqayyoon kan bane kana nurratti cufuu kan hin dandeenye waaqayyoon maal godheera jedha? Balbala banamaa fuula kee dura jiru sii kenneera jedha. Kanaaf yeroo nuti qabnu yeroo kana yeroo jecha kana ergaa kana yennaa dhageenyu mataa keenya irratti gara mataa keenya irratti murteessuun nurra jira. Gara waaqayyoo ennaan yeroo itti deebinu waaqayyoo ati na qulleessi dadhabbii koorraayis na dammaqsi cubbuu koorraayis yaa waaqayyoo na dhiqi jennee of qulleessuun sammuu keenya qulleessuun bara kana jechaadha. Want nama qulleessu eessaaf na jennee na laallu karaa baay'ee deemuun nurra jiru. Ergaa waaqayyoo kana ganamaaf galgalas yeroo dubbifanne sammuu keenya qulleessuu danda'a. Wanta gaarii yaaduu akka dandeenyu, wanta gaarii hojjechuu akka dandeenyu sammuu keenya yeroo hundumaan qulleesse jechaadha. Kanaafuu yeroo nuti qabnu yeroo kana balballi haraaraa kun otoo hin cufamin wanti baname kun gaaf tokko nurratti cufamuu danda'a. Karaa lamaan cufamuu danda'a. Gaafa Gooftaan Yesuus Kiristoos hojii isaa raawwateen lammata deebi'ee dhufu gaaf sana waaqa fuulduratti deebinee haagii galuudhaaf yookiin immoo waaqa fuulduratti dhiyaannee cubbuu keenya naa dhiisi jechuudhaaf yaa gaaf sana yeroo qabaachuu hin dandeenye.
yookiin immoo lubbuudhaan amma akka amma turru hin beeknu. Ammaan booda waggaa meeqa biyya lafaa kanarratti amma turru hin beeknu. Yeroon Waaqni nuu kenne yeroo kana. Kanaafuu Waaqni maal jedhaa? Ani balbala kana si baneera jedha. Eenyullee cufuu hin dandeenyu jedha. Eenyullee cufuu hin danda'u. Yoo nuti mataa keenya irratti ofirratti murteessine Waaqan barbaadu sagaleen dhagaye kanas ani hin barbaadu jennee sagalee Waaqayyoo kanarratti dudda keenya yoo itti garagalchine Waaqayyoon immoo filannoo keenya eega jechaadha. Garuu Waaqayyoon filannoo guddaa kana nuu kenneera. Carraa guddaa kana nuu kenneera. Yeroon nuti qabnu kun yeroo kana. Barri kun immoo bara waan hin taane irratti dabarsinu otoo hin ta'atin yeroo hundumaa wanti naannoo keenya irratti ta'u hundumaan naa laallu. Wanta adda addaa naa dhageenyu. Kun hundumtuu maal nu godha jennee naa laallu akka sammuu keenya qulleessinu akka jireenya keenya qulleessinu Waaqa fuulduratti akka dhiyaannu carraa guddaa nu kenna jechaadha. Ammas matsaafuma mul'ata Yohaannis isa dhumaa irratti naa laallu boqonnaa 22 lakkoofsa 14 irratti akkas jedha. Warri uffata isaanii miccatan haa gammadan jedha. Isaan muka jireenyaa namaaf kennu bira ga'uudhaaf aboo yookiin aangoo qabu. Karaa sana mandarichatti oliin galu jedha. Warri uffata isaanii miccatan haa gammadan jedha. Uffata kan jedhu kun egaa uffata har'a nuti bitannu yookiin immoo uffata miccannee uffannu kana otoo hin ta'atin gaafa cubbuun dura biyya lafaa kana seene Addaam fi Ewaan qullaa akka ta'an of argan gaafa cubbuu hojjetan. Kanaafuu hojii amma fa'e gaarii waan Waaqa fuulduratti maan hojjan mataa keenyaan yaada sammuu keenyatiin of qulleessuu hin dandeenyu. Garuu qulqullina Gooftaa Yesuus Kiristoos dhiiga Gooftaa Yesuus Kiristoos nu dhangalaasen isa abdannee isa fuulduratti dhiyaannee qulqullina Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroon itti uffannu yeroo kana. Gaaf sana ilma Waaqayyoo fuulduratti mana Waaqaa fuulduratti jireenya keenya otoo hin ta'atin kan nurratti lakkaa'amu jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoositti nuuf lakkaa'ama. Kanaaf yeroo hundumaa isa fudhannee isatti amannee isaan jiraachuun kan nu barbaachisu. Yeroon jireenya keenya keessatti ilma Waaqayyoo filannu yeroon kana. Yeroo baay'ee dabarsineera ta'a. Garuu yeroo xiqqittii nu hafte kanarratti yeroo xinnoo nu hafte kanarratti jireenya keenya murteessuun yeroo kana. Waaqayyoon ennaa nu kenne kana Waaqayyoon jireenya keenya keessatti waggaa yookiin umurii wanti nu dabaluuf akka jireenya keenya Waaqa fuulduratti sirreessine ta'uuf danda'a. Kanaafuu yaa ijoollee Waaqayyoo yoo ergaa kana isin bira ga'e yoo ergaa kana dhageessan har'uma yeroodhuma kana jireenya keessan Waaqa fuulduratti sirreessuudhaaf sammuu keessanis qulleessuudhaaf akka jireenya keessanitti murteessitanis isin kadhadha. Kanaafuu kanas immoo akka gochuu dandeenyu mataa keenya otoo hin ta'atin Waaqayyoon Gooftaan keenya isa itti amannu kun akka nu gargaaru kadhannaa kooti. Waaqayyoon sana eebbisu eebbifamaa.